waan kana dhageessee beektaa? Neelsan Mandeellaa yeroo yuunivarsiitii keessatti barumsa seeraa barachaa turan waan isaan mudateedha. Yeroo sanatti barsiisaa adii Piiter jedhamu qabu ture. Guyyaa tokko Profeesar Piiter nyaata osoo nyaataa jiranuu Neelsan Mandeellaan nyaata isaa qabatee bira taa'e. Profeesarichis Mandeellaa booyyee fi gugeen nyaataaf wal bira hin taa'an jedheen. Mandeellaanis deebisee hin cinqaminaa ka'een balali'ee deemaa jedhee teessoo biraarra taa'e. Kanaan kan aaran Profeesar Piiter guyyaa biraa eeggatanii haaloo itti ba'uu barbaadan. Haaluma kanaan guyyaa tokko Profeesarichi kutaa keessatti utuu barsiisanuu Mandeellaa gaafii tokko gaafatan. Mandeellaa utuu karaa irra deemtuu utuu boorsaa lama tokko kan qarshii qabu tokko immoo kan ogummaa qabu argatte kan fudhattaa jedheen. Mandeellaanis kun waan beekamaadha. Kun wanta ifa jiruudha. Kan qarshii qabuun fudhadha jedhee deebise. Profeesarichis miira moo'ichaatiin gowwicha ana utuu ta'e ogummaan filadha ture jedhee deebiseef. Mandeellaanis akka kolfuu ta'ee sirrii jettan namni hunduu waan hin qabne fudhata jedheen. Kana hundaan kan aare Profeesarichi waraqaa qormaataa isarratti doofaa jedhee barreessee kenneef. Barattoonni kaan qabxii isaanii yoo ilaalan Mandeellaadhaaf garuu waraqaa qormaataa isaa irratti kan kennameef doofaa kan jedhu qofatu barreeffameef. Mandeellaanis kanaan hin dhiisne gara Profeesarichaa deemuudhaan dhiifama Profeesar mallattoo keessan qofa naaf keessanii qabxii koo dagattartittuu jedheen jedhama.